Ashamar Kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha daawwattoota keenya kan Awurooppaa, Ameerikaa, Austraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa akkasuma biyya teenya Oromiyaa keessa jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu ganama kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu kana kan isinii dubbisu Antolchaa Hussein Maddaatiin oduu keenya guyyaa har'aa keessatti oduuwwan jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa kan isinitti himnu ta'a. Oduu biyya keessaatiin TPLF miseensota muudama federaalaa irra jiran gara akka gadi dhiisanii gara naannichaatti akka deebi'an yaamicha taasisuun Dr. Abiyyitti muddamsuu cimaa fideeti jira. Akkasuma paarlamaa fi mana maree federeeshinii akka malee rifachiiseeti jira. Oduu biyya alaatiin immootu pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamuun hospitaala galuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaant Donald Trump deeggartoota isaanii laaluudhaaf hospitaala ba'uun isaanii immootu akka malee sadarkaa biyyoota garagaraatti haasamaa jira. Oduuwwan jajjaboo kanneen gama keessan kan dhiyeessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo gara oduuwwan jajjaboo kanaatti isin ceesisuun duratti warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufeetti isin ceesisa. Waldhabbiin mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa ture daranuu hammaatee itti fufee jira. Waldhabbiin kun waggoota lama kan lakkoofse ta'ullee hanga ammaatitti mariidhaan furamuu hin dandeenye. Mariidhaan furamuudhaaf yaaliiwwan godhamanis gareen lachuu mariidhaan rakkoo isaa furachuudhaaf fedha waan hin qabneef jaarsonni fi akkasuma biyyooti garagaraa qaamota kanneen lamaan walitti araarsuudhaaf akkasuma xiinxaltoonni siyaasaa walitti araaramuun barbaachisaa akka ta'e gursanis gareen lachuun walitti araaramuu diduudhaan lolli yeroo ammaa kana TPLF fi Biltsiginnaa jidduutti gaggeeffamu akkasuma mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamu cimee itti fufee jira. Gareewwan kunniin arma duraan akkuma walitti dhaadataa turanii fi waraanaan wal sodaachisaa turan waraana saniin osoo wal hin waraanin TPLF akkuma dhaadate mootummaa naannoo Tigraay wali ta'uudhaan filannoo kan gaggeesse yoo ta'u filannicha milkiin xumuruudhaan immoo sagalee caalmaanis injifatee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataatii fi manni maree federeeshinii bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa guyyaa kaleessaa banuun isaa ni yaadatama. TPLF immoo isa kanarratti hin hirmaanne. TPLF maal kana qofaa inumaayyuu dubbii hammeessaati jira. Dubbiin TPLF mootummaa Biltsiginnaatii fi akkasuma mootummaa federaalaatti yaaddoo guddaa ta'uu itti fufee jira. TPLF miseensota isaa muudama federaalaa garagaraa irra jiran akka gadhiisanii bahan ajajuu isaa ibsee jira. Gabaasa BBC'n qopheesseen akka mul'isutti addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF miseensota isaa muudama siyaasaa mootummaa federaalaatti sadarkaa garagaraa irra turan itti gaafatamummaa isaanii gadhiisanii akka bahan ajajuu beeksisan. Koreen hojii raawwachiiftuu TPLF obbo Geetaachoo Araddaa BBC'tti himaniit jiru. Obbo Geetaachoon barri aangoo paarlamaa Itoophiyaa kaleessaan akka xumurame eeruun mootummaan paarlamaa sun ijaaree fi kaabinoonni filataman waggaa 5 ta'uu dubbatan. Kana waan ta'eefis sirna baniinsa waloo mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshinii bara paarlamaa 5ffaa kan waggaa 6ffaa irratti bakka bu'oonni naannoo Tigraay akka hin hirmaanne obbo Geetaachoon mirkaneessanii jiru. Akka amantaa keenyaatti yeroon hojii miseensota paarlamaa waggaa 5f uummataan filamanii kaleessa halkan walakkaa xumurameera jechuun Geetaachoon BBC'tti himee jira. Walgahiin guyyaa kaleessaa waamamee jedhamee akkuma nama kaanii callisamee kan wal waaman yoo ta'e malee aangoo seeraa hin qabu unconstitutional jechuudhaan obbo Geetaachoon jala sararee dubbatee jira. Obbo Geetaachoon Tigraay bakka bu'oota ishee ni ergiti moo ni dhiisti isa jedhuuf Tigraay bakka bu'oota ishee hin ergitu isa qofa osoo hin taane muudama kamiyyuu TPLF bakka bu'aa hundi bakka bu'an hundi akka bahan taasifameera jedhanii jiru.
Bogeetaachoo Araddaan gaafii hariiroon mootummaa federaalaa waliin qabdan akkam ta'a jedhamee gaafatameef ministeerri muummee itti aanaa isaanii kaabinoota isaanii paarlamaas tahee manni maree federeeshinii yeroon aangoo isaanii seera qabeessa tahee halkan dilbataa xumurame waan ta'eef hariiroo homaa ni qabaanna jennee hiyyaannu jedhan obbo Geetaachoon biyyaa fi mootummaa adda baasuu qabna kan jedhan obbo Geetaachoon diigameera kan jennu kaabinee ministeera muummeen gaggeeffamuudha mana maree federeeshinii naannolee bakka buufameedha waggaa 5f kan filatame paarlamaadha diigameera kan jennu sidhan kanaan ala qaamolee haqaa waliin hariiroon keenya itti fufaam akka Tigraayitti sadarkaa mana murtii federaalaatti kan ilaalamu jiraannan itti fufuu danda'a jedhan obbo Geetaachoon tajaajila hawaasummaa kennuun qonnaaf dhaabbileen kan hojii isaanii itti fufan kan jedhan obbo Geetaachoon raayyaan ittisa biyyaa hojii milishaa guyyaa guyyaan bobba'ee hojjetu hafa jenne malee nageenya biyyaa eegsisuudhaan hojii isaanii itti fufu jechuudha jedhan dhaabbilee kana waliin hojii itti fufna kan jedhan ammas poolisiin yakka qorachuu hordofuun kan itti fufan ta'a jedhan dippiloomaatonni biyya bakka bu'an waan ta'aniif isaanis hojii isaanii itti fufu jedhan dhaabbileen gibira sassaabanii fi gumruukaa waliinis akka hojii itti fufan Geetaachoon dubbatee jira hanga mootummaan seera qabeessa ta'ee hundaa'utti qaamoleen diigaman jenne kunneen waliin hariiroo hin qabaannu jedhan obbo Geetaachoon Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa yoom akka gaggeessitu addatti ibsuu baattus ministeerri fayyaa of eeggannoon filannichi gaggeeffamuu akka danda'u ibsitee turte filannoo biyyoolessaa marsaa jaaffaa bara darbe gaggeeffamuuf ture sababa weerara koronaa vaayirasiitiif jecha waan hin gaggeeffaminiif hafeef bakka bu'oonni naannolee manni maree lamaan keessa jiran hanga filannoo gaggeeffamutti akki turan murtaa'ee ture kana hordofuun ammoo naannoon Tigraay komishinii filannoo qofaatti hundeeffachuun filannoo gaggeeffachuun murteessuun fulbaana 9 bara 2012 filannoo seenaa gaggeessee ture mootummaan federaalaa ammoo keessattuu mana maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay qofaatti gaggeeffatee seeran ala akka ta'e kan fudhatama hin qabnedha jedheeti jira egaan daawwattoota keenyaaf kabajamoo halli mootummaa naannoo Tigraay fi akkasuma mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kana fakkaata gaaffii deebii BBC wajjin taasiseen Geetaachoon Araddaa ibsa kana kenneeti jira lolli TPLF fi Biltsiginnaa akkuma jabaateen itti fufetti jira lolli isaanii kun maalitti akka bahu garuu hanga ammaa wanti beekame hin jiru itti baha wal dhabbee jaraammootu sududaan jala buunee kan gurraa isin buufnu ta'a oduu kennaa gama biraatiin Trump deeggartoota isaa ilaaluudhaaf hospitaala bahuun alatti mul'atan erga Donald Trump haati warraa isaanii COVID-19 qabamuu isaanii dhagahamee kaasee haalli fayyina Donald Trump mata duree ijoo addunyaa ta'ee ture kanaafis sababni inni guddaan dhiibbaa dhukkubsachuun isaa filannoo dhufaa irratti qabaatudha Imammanni namni filannoo Ameerikaatiin mo'atu tokko hordofus kallattii hedduun carraa biyyoota addunyaa kan murteessudha. Sababii kanaan faa walqabatee dhimmi fayyaa Trump hedduu biratti xiyyeeffannaan kan hordofamudha. Haa ta'u malee osoo haalli fayyaa Trump ilaalchisee oduuwwan garagaraa dubbatamaa jiru innis ammoo konkolaataa gurraachaan suufiif maaskii kaawwachuun hospitaalaan ala bahee mul'achuunsaa addunyaa dinqisiisee jira. Hospitaala kan baanis deeggartoota isaa akka fayyaa ta'aniif hawwaniif nagaha gaafachuuf dinqisifannaa isaa ibsuufi haaluma kanaanis konkolaataan inni keessa ture dallaa hospitaalichaan alatti asiif achi wayita deddeebitu mul'atee jira. Gochaan Trump kun ammoo namoota tokko aarsee jira. Konkolaachisaa fi eegdonni Trump waliin turan adda of baasanii turuu qabaatu jedhameeti jira. Sababbiin isaa nama vaayirasichaan qabame waliin konkolaataa tokko keessa taa'an isaan saaxila waan ta'eef. Hojjetaan hospitaala Trump keessatti wallaanamaa jiru osoo hin hafiin gocha isaa kana qeeqaniiti jiru. Profeesar Dr. James Philip University George Washington ogeessi dhukkuboota yeroo tasaa Twitter irratti akka barreessanitti konkolaataan Trump rasaasa irraa ittisa ta'a malee vaayirasii hin ittisu namoonni isa waliin konkolaataa keessa turan balaaf saaxilamaniiru jedheeti jira. Kanaafuu namoonni kunneen guyyoota 14 dhufaniif adda of baasuu turan qoratamuu qabaatus jedheeti jira. Lammiin biyyattii 205 ol du'aniiru ammas
kan barbaannu hoggansa murannoo qabuudha gaggeessaa suuraaf jecha siree irraa ka'u miti haakimni dura taa'aa bakka bu'oota mana maree dimokiraatota Jaafaris Trump garuu osoo konkolaataa keessaa hin bu'in harka raasuun deeggartootatti nagaa dhaamaniiti jiru. Trump wiixata waaree booda guutumatti hospitaalaa bahuun gara mana isaa kan White House-tti deebi'uu danda'a jedhamee eegama. Haa ta'u malee haalli fayyina Trump wayitaa hospitaalaa turanitti maal akka fakkaatu ilaalchisee ammallee ragaan ifa ta'ee hin mul'anne. Mallattoon COVID-19 muraasa agarsiisuun alatti fayyaa turan ragaan jedhu soba akka ture mirkanaa'eeti jira. Haakima dhuunfaasaa dabalatee akka amananitti Trump oksijiiniin kennameefii akka ture barameeti jira. Haalli oksijiinii isaa kan gadi bu'e ammoo yeroo lama ture. Kanaafuu qoricha steroid dexamethasone akka fudhatu taasifameeti jira. Namoonni qoricha akkasii akka fudhatan taasifaman ammoo kanneen haala sodaachisaa keessa galan yookaan dhukkubichi lubbuuf sodaachisaadha jedhamee shakkamedha. Trump qoricha kana fudhachuuf miidiyaatti kan ibsame baay'ee turameeti. Qoricha kanaan alattis qorichoota yaalirratti argaman akka fudhachuu danda'ullee himameeti jira. Trump haala lubbuu isaatiif sodaachisu kana keessa taa'ellee hospitaala taa'uun hojii isaa hojjechaa jiraachuutu himamee ture. Trump erga hospitaala bahuun deeggartootatti nagaa dhaamanii deebi'anii booda erga Twitter barreessanii akkas jedhanii turan. Amma waa'ee COVID-19 baay'ee baradheera. Mana barnootaa deemeen baradhe. Kun mana barnootaa sirriidha. Mana barnootaa dabtaraa fi qalama itti hin barbaachifne COVID-19 jechuun maal jechuu akka ta'e bareera. Kanaan hubadhe ammoo nan barsiisa jedhaniiti jiru. Trump hoogganaa dhimma COVID-19 irratti qoosaa turanidha. Umriin furdinni isaanii ammoo erga vaayirasichaan qabame booda lubbuuf akka sodaatamu taasiseet ture. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'een Trumpis kana fakkaata oduun guyyaa har'aa mirraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa ammas irra deebi'uudhaan warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhachuudhaan miseensa maatii YouTube keenyaa ta'a jechaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hedduu isin jaalannaa waan hordofaniif guddaa galatooma jechaa odeeffannoon ammaaf qabannees kanumaan raawwata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.